Tuntutaa fi deeman beeyne. Kiyya gara allaal wayko waako ofana ofana. Wait. Walleen atoobisuutun silaan quufamtu share invite godha gartee walloon atoobisuutun dardarummaati yana yaadachiifti gartee gaafa goofaree sheekka abbutaa koofiyaan namarra kaawtun hundi ni sodaatti ture goofaree tiyya gaafa san na yaadachiifti gaafa gartee koofiyaan hundi goofaree teenya sodaattu gaafa dubri gartee goofaree teenya jalatti gartee rooba dhiisu kana gartee na yaadachiifti jechuudha tanaafiin atoobisuu olaal guntutaafiin deema jeeti gartee atoobisuun kun wallee fooyyeetii miti isin dhaamsa isaa shaggooyyee isaa isin hin galu si gale nuti gartee warra dur daddaa isa beeku kana gartee haddu gartee ammaaga akkamma zamanun akhir kana amma dhalaani fiifu guyyaa kanaatiin heerumuu deemaan irraa nafin jetteen nama yaamtii gaafa keenyaa san gartee qaaniidha dhalaan tun gartee hoggii ayaama qaban itti unimanni gartee ni baddiyanii dubra eeguu kana bira kaanii ilaal shaggooyyeetti dhaammataa jedhanii wajji wallisanii ilaal imimmaan kana gadhidhiisaa si galee kola daakanii handaartuu maarree faaya baasanii jecha agartee heellee tanatti dhawaa akkasitti gartee dubra kennuu turre nuti duratti ta'ammaatun aaddeetiyya abaluun heerumuu deema narraa nafin guyyaa akkasii zaman akkanaa keessi jirraa jechuudha zamana birootiis argumaa teenya rabbi umrii nu areerisu zaman amma gartee ayaama qabatanii heeruman keessi jirraa jechuudha gaafa atoobisoo wallee tana baasu gartee zamana gartee namni wal qaanfatu zamana safuun oromoo jirtu zamana hijibni haraami sigale kan amma sheeyni guddaan imaamata firra kaayee gabbee hijibu kanaa miti kan qeensiin guddaan masqala rarraafatee hijibu kanaa miti kan gartee waaqeeffataan hubee abbaa gadaa san darbatee hijibu kanaa miti jechuu zamanni keenya sun zamana gartee hay boo ati oromorraa hijibni qaanii bar safuudha bar zamana waliin ja'an san walleen atoobisuutun zamana san baatee jechuudha zamana gartee hijibni daldala ta'e zamana eenyuutu hijiba beekaan namni maallaqa kafaluuf zamana gartee hijibaan sigale zamana hijibaan gatii hijibni gatii beekanaa miti jechuudha gaafa atoobisuun ichuma wallisee dhaabee jechuudha atoobisuun ichi biran dabarsine zamana hijibaa kanaas hin geenye jechuudha gaafa gartee zamana keenyaa san kan gartee dubraa suggii laaluu deeman killoorra teessisanii asrii kana laa itti jaanii sigale baga gammadde intaltee ta'e urgoo itti sirraa heerume baga gammadde jaaniini sigale warramma gartee bakka meeqa wal geessee sheekha gaafii gaafatee qiyaamaa haa'u kanaa miti zamana keenya sanii jechuudha walleen tun kan baate tanaafi hedduun adda geemte isin sheerii fi invite godhaadha amma gamara sagantaa tiyyaatiin ichi tarkaanfadhaa jechuudha kabajamtootaa fi jaalatamtoota feesbuuka sheekka abbutaa hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan alhamdulillaahi rabbil aalamiin arrani gartan mata duree tiyya waan jettu mata dureen tiyya daldaltoota magaalaatii fi qotottoota baadiyyaa
hundinuu wal qabatanii ta'arra nuti gartee yeroo weerararra biiti teenya jirtu yeroo baandaan awwaalamu jiru kana hattuu fi gantuu ilmaan fi keeka nyaachifachaa goota gartee tiibirraa baruutu khalafarratti nu biraa mul'anne abadan hin dhageeffannu jedhanii daldaltoonni hundi jala muranii beeytonni hundi jala muranii sheekii shariif kabiyyaa jala muranii nu gahaa karaa cufnee amma dura bilisoomne alhamdulillah amma booda karaan cufnu jedhanii walii galanii fuula isaaniitiin dhawan jechuu ergamtoota wayyaaneetiin alhamdulillahi rabbil alamin bar nama ummata oromoon hubatiniitu nama ummata oromoon beekiniitu ummata oromoo hoogganuu ture jechuu sigale ummanni oromoo jechuun ummata gartee bara dukkanaa san bara telefoonni jirre san bara gartee ameerikaan indiyaanaa dhabamsiiftee ameerikaa goote san amaarri dhabamsiisee oromummaa isaa keessaa baasuu dadhabe ta'uu dagatanii jechuu bara ifaa kana dhiisi mee oromoonni kun eessarraa kaanii as gahan bara dukkanaa san aabaa'oo jala rarra'aniiti aabaa'oon hayyuusii keessaa fixxee kan diina ficcisiiftee dhukkee isaan gootee ummata oromoo kana dhabamsiisuu dadhabanii jechuu hayyummaa fi gootummaa fi dandeettii isaan qaban oromoon laalteeti waan aabaa'oo juu tana matarraan naanneeffattee firraa darbitee jechuu matarraan naanneeffattee firraa darbitee dhiibdeetiin haa inti waan fiddee dhiisanii oriyanii waan biraa kutaniif matarraan naanneeffattee firraa darbitee gatteessee if jaartee jechuu maal hin qabne akka hoogganaa hin qabne galeefi jechuu akka gartee goota malee hagoolii galchuun qabneefi galeefi jechuu maal tahan OPDO wajji wal tahanii dhaaba isaan kana fudhatanii mana barnoota ijoollee ergatanii alhamdulillah jedhanii gatta'anii tarrabbi fide hundaa'u qeebalanii tarrabbi fide hundaa'u qeebalanii ilmaan isaanii barsiifachuu itti fufanii jechuu ama 27 hoggi ijoolleen isii hooggansa keessa galte ammaa booda isin gayaa gabrummaan isin gayaa barattanii ilmaan barsiifannee hoggijuu dhagaan kuchiisanii jechuu dhagaan kuchiisanii jechuu cufi jennaan zigzig hula bani jennaan bakka takka deemi jennaan deemi hiriira bahi jennaan bahi oromoon qaxqax abbaa Itoophiyaa abbaa East Afrikaa abbaa biyya sanii ta'uu sabni oromoo mirkaneeffatee jechuu dhiibaniiti wali qabanii hoshoraa fi gantuu fi galtuu hunda biyya galchanii jechuu kunis bilisoomne jedhanii dhiichisanii ummanni caluma jee taa'ee ilaala ummanni sadarkaa dhagaadhaan wayyaanee firraa ari'uu san biraas kuteeti sadarkaa misoomaa bira jira jechuu gantoonni faattoonni maal jechuu turan dhiyootan nuti akkanuma lafarraa kaanee qabsoon tun qabsoo ummataati injifannoon tun ta ummataati malee ta abiyyiitii miti ta jaawarii miti ta lammaatii miti ta nam tokkootii miti ta ummataati akkanumatti hin jenne dheengadda maal jechuu turan makalaakiyaa hulaa dura dhaabee mana manatti waraannirra dhaabbata hula waraannirra dhaabbata karaa makiinaa kan ajjataa waraannirra dhaabbata magaalaa keessa waraanaa dhaabbata ummanni kara gabbee wayin bitatu dhabee jedhanii girrisaan asirraa kijibuun turre arrammoo isaanummaan sun deebi'anii waraanni maqalee kutee dafaa ka'aa waraanni maqalee kutee ka'aatii biyya girgireessaa waamichan goone baga rabbiin isin garsiise yaa ummata oromoo haqaa arku ummata oromoo waraanni angaafasiis maaliin je ummanni oromoo yoo gaafii qabaate yoo abiyyi irraa qurrama qabaate oromoo waraanni manatti hin dhoorkuu jechuun turre akkasumaan jechuu ture bar haya waraanni sun kutee dafaa ka'aa janiin hularra waraana dhaabuu ture janiin akka waan ummanni oromoo waraana sodaatu faraqataan bitamtoota janiin akka waan ummanni oromoo garaa bitamu isaan asii galee kondominiyeemii gaafatee dhabee asii galee aangoo gaafatee dhabee galee as garagalee mootummaa rabbobbo abbootiin garaa isaanii moo ummata osoon tanaawiif hin gaafatini waraana hularra dhaabuu turee fi janiin amma
barrabbiin oggii gowwaa fikkaase an bartanaafi namni gartee humaan beeyne sin deeggarinii yoo si mormirra si fayyada wanniin juuftan ummanni akka isaan harkan jirre ummanni akka waraanni manatti hin dhoorkin ummanni akka poolisiin oromiyaa manatti hin dhoorkin arra si garsiise mookam poolisiin oromiyaa sun ni kute ummanni gartee makalaakiyaan hularra dhaaban jettee dheengadda ummata kijibuu turte sun kute gaayi amma maa ummanni gad hin bayin hulatti makalaakiyaa hularra dhaaban jetteemi ummanni oromoo sodaata gooteemi nuti gaafasiis dhaabbanneet ummanni oromoo jijjiirama kan akkatti fide beeka akkatti xumuru beeka eenyu akkachi jiruuf beeka ilma isaa kan ichi geeyfatetti amanee jira ummanni oromoo waraanni manatti hin dhoorku iisti afrikaanu sigale iisti afrikaanu mana dhoorkuun danda'uu waraanni iisti afrikaa to'osoo dhufee jechuu keenya yaadatta moo yaadatta yaa ilmaan haqaa sheer godhii biraan gahe hundasi sigale aboo waraanni ummata mana dhoorku jiru ummanni hiriira ba'uun fedhu ummanni hiriirri ga'eef eenyu akka injifatee 4 kiiloo jiruuf ni beeka amma dura isinin jechuun turre amma gaa bahaniiti girrisaa miidiyaa neetworkirraa waraanni kute kaduraan ularra isin dhaabbatu kaduraan isin gatu nam tokkochi hin jiru qeeroo ka'e jedhan arramaan ka'irre arramaan ka'in ummanni oromoo ummata waraana sodaatee mana taa'uu miti ummata hayyu ummata beekaan waraanaa miti wayyaanee utaankii dura dhaabbatee firraa kaase ati sodaataa gootee abbaa garaa jetteeni ummata kana gad xiqqeessitee ummata kana miidiyaan akka laalme wasaqa ummata tuffatamaa ummata fi tuffatu ummata kanaaf qabsoon hin galle yooniin fedhe aangoo dhabnaan ankeetiin ummata kana akkaan fedhe godhe akkaan fedhe jeeni ala gabbaasaa haya amma waraanni kute ummanni oromoo bar nagaya fi ifiifi eeggata malee waraanni takkaa isa eegeen beeku makkalaakiyaan takkaa isa eegeen beeku bar hayyoonni keessa jiru abbootii gandarraa eegale abbootii gandarraa eegale abbootii araddarraa eegale liqoombarirraa eegale abbaa aanaatiin abbaa godinaatiin hanga muummicha ministeera dhufutti ummanni oromoo nagaya fi ifiifi eeggataa bar takkaa bar namni nagaya oromoodhaa namni eeynee fi bar durirraa qabe ummata hayyuu ummata beekaa ummata gootaa bar sigale hogganoota irra baay'een isaanii gartee laal oromoon duraan wal sodaachuu turte dhuganaa himtaami abiyyi ahmad oromoon bakka itti galatoonfachuu qabdu oromiyaa jedhanii wanni isiniki jiban sun hin jirtu naannoo oromiyaa teetii qabadhu namnis hogganu federaalizimiin oromoof irra dawaa jedhanii haqatti himuu dadhabanii jechuudha amma hayyoota gurguddaa jiraniin beeka kadur turanii akka obboleen coolotaa akka jaarraa abbaa gadaa hayyoonni hundinuu sigale qabsuma saba kanaatiif bahanii ifaajaa turan garuu itti milkaa'uu hin dandeenye jechuudha hatti milkaa'ee abbichuudha jechuudha as bahee likki himeeti kun hin dandayamu wanni nuti oofnu tun hin dandayamtu sigale saniifu karaa Itoophiyummaan tunuu teenya Itoophiyummaa tanaa fudhannee haa fuula duratti tarkaanfachiifnu hunolaa saayibni kiyya tokko dhufeemma saayibni kiyya tokko mee waraanuma kana mo'addachaasa mee poolisuma oromiyaa manaddachaasa mee makalaakiyaa manaddachaasa abo arra makalaakiyaan kunoo maqalee jiraami arra makalaakiyaan humara jiraami kunoo ummata hiriira yaamtanii ummanni gabbee aboo taay ummanni oromoo guyyaa hiriira ba'uu beeka ummanni oromoo guyyaa mormatu beeka guyyaan siinjuu sayyaadatta arra mee maaliif gad hin bayin ummanni oromoo arra waraanaatu hulatti waraana irra dhaabee bar hula waraana irra dhaabee bar ajjata waraanni jira bar miliyoona 100 takka laalummatu Itoophiyaa saniifuu tuffii wanni diiyaaspooraa tun qabdu miliyoona 100 takka waraanni mana dhoorka harargeenuu yoo kaate waraanni dhoorkuun dandahuu siin jeemoo siin hin jedhu yaa saahiba kiyyaas keessa jirta maqaa keeyyaam arra arkite moon arkin haya girrisaa miidiyaa neetworkii yaame moo yaame waraanni fe'amee kute waraanni duraan manassi dhoorke kute
qeeroo maal eegu jirta qarree maal eegu jirta maarree maal eegu jirta barnamuma gartee qeeroo fi qarree tana qallabu jiru bar ajaa'iba kasitta qeeroo miidhamtee kan takka hakima geeysen been qeeroo gartee caccabtee kan hakima geeysen been magartuun miciyyoon bareedduun sun taharamaaya xiqqishoon umrii isiin gayin naafattee arrakka hiriyaasi ceetee taphachuu hin dandeessu niiyoorki doktarri gartee niiyoorki deemtee wallaanamtee fayyuu dandeesse jennaan si gale hogganoota girrisaa miidiyaa neetwoork irraa eegale tokkoon isaanii maallaqa kafaluuf didanii jechuudha doolaara 70 qofa si gale doolaara 70 qofa kafalanii as fiduu dadhabanii jechuudha garuu dhiigasiitiin miila isii hacabesaniin 700 ol guurratanii jechuudha si gale qeeroo itti nyaatuun dhumate maqaa qeerootiin reefa daldaluun dhumate oromoo mana dhorka oromoo ajjatatti waraanarra dhaabe way ajjatatti ulaa dura waraanni dhaabbate ummanni khara gabbee fincaaniin hin qabu fincaan isinitti haa dhorku si gale haya waraanni sun amma wali qabame khuteemi khay jettaniin khayee ummanni si gale arra addunyaan guutuun maal baasaa jirti deengadda kunoo diplomaasii injifanne kunoo laalaa herman koonunti warri isti afrikaa beeku kun siyaasaan abiyyi harkaa kufte kunoo siyaasaan abiyyi harkaa kufte kunoo laalaa ameerikaa fi awurooppaa fi kun hundinuu wajji dhaabbachuu jiranii arra herman kool maal baase na jala gabbuu ilaali feesbuuka kiyya jala federaalizimiin wayyaaneen amata 27 ummata Itoophiyaatiin sobaa turte federaalizimii kijibaatii si gale gabbuu ilaali maraattuun seenaa jinjimoo sunfaan gartee kan mataa kanallee filanne si gale shayxaanaatu gubbarra bulaa siyaa mataan isii kun akkana jira akaatee herman kooniin na yaame jettee laal si gale ceehu turteemi herman koon arra maal jedhe si gale herman koon maal jedhe federaalizimiin amata meeqa kijibuu turan ummata Itoophiyaa kijibuu turan gareen juntaatun TPLF dhabamuu qabdii jedhe si gale dhabamuu qabdii jedhe maaliif addunyaan guutuun irra walii galtee jechuu namni yoo shanyii walee gale lolli shanyii eegalla amma wayyaaneen guyyaa dura lolli eegalamu lolli kun lola siviiliyaan jechuu turte ummata kanaafi amaara fuutee waliin nayixee tikka shaneen barte sanitti si gale kunoo laalaagaa siviilii wal fixe abiyyi ahmad siviilii waliin fixe abiyyi ahmad kana waliin fixe way abiyyi ahmad akkana nu godhe jechuu haatee jechuu ummanni Tigraay lakkii jee lollummaan amma lolamaa jiru kunu lollummaan federaalli lolaa jiru kunu lola Tigraay wala boomsuu lola Tigree milkeessuu lola gartee federaalizimii dhugaatan nuti gaafa isin muka keessa jirtan isin gabbaraa turre afaanin nutti afuufaa turtan san tan ama 27 nu dhoorkattan san federaalizimii dhugaa san lola lafan nu dhaabuu abadan maxarayyaas isin nu kennitan shugguxii isin nu kennitan xiyyitii isin nu kennitan abadan raayyaa ittisa biyyaa keenyatti hin dhooynu beeyma ganjaniiti fuudhanii raayyaa ittisatti maxarayyaas 70 ol si gale kilaashkoob bombii si gale kana hunda fuudhanii raayyaa ittisa geessanii jechuudha way dirqamaan ummata namni geessisee jira bakka raayyaan ittisa biyyaa kontirool godhe ummanni akkatti dhiichisu laali bakka raayyaan ittisaa qabate baganuu dhuftan rabbumaa isin nu erge bar gubannee isin eeyne bar caccabnee isin eeyne bar hifanneeti nuu dhufatee isan rabbuma tokkicha waaqayyootu isin fide hoota jedhanii akkatti harka dhawanii raayyaa ittisaa simachaa jiran hin garre si gale hin garre silaa ummanni si gale ummanni osoo irraan qabaanne osoo gartee mootummaa tanarraan qabaanne meeshaa wayyaaneen juntaan guruupiin juntaatti kennite kanaan waraana ciisan dhorku ciisa dhorkaa jechuudha arra gartee alhamdulillahi rabbil alamin keeysaa fi alaan rabbi gartee abbaan haqaa bineensa kana balleessuuf waan murteesseef wanni shanyiin deema wanni gandaan deema gandaalizimii shanyiilizimii wanni amantii waliin naqa si gale ammarraa qabdee dhabamuuf deemti jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin ummanni oromoo beekaan hayyuun
goonni lafeen duyda biyya sanii sigale arra gartee amammuu yookaan waamicha baandotaa warra maallaqa nyaate abbaan baandaa isaaniitu aluulaa salamoonuu ajajaan isaanii guddaan ajajaan girrisaa guddaan maal jechaanii jira moohamne harka kennanne waan ummata ama 27 godhaa turtan wal gaafachuu teenya ummanni isin harkan jiru information kijibaa nu kennitaniiti ummata wal afaan nu dhaabdanii addunyaa irratti illee nu xiqqeessitanii jechaan hin jiru sigale maaliif namni gartee guruupii kijibaa keessa taa'u namni kilaasii kijibaa yookaan kitaa kijibaa keessa taa'u gosummaan qabamee amantiin qabamee waan adda addaa faayidaa adda addaatiin garaan qabamee sigale ichi keessaan baane yeroo mara tasaa boohinsumaa jechuudha tasaa qaanumaa jechuudha arra ijoollee meeqaa isin jaraa garagalee ijoollee itti fakkeessitanii sheerii fi laayikii jecha namni kumni 3-4 laallaan hay ummata kana haqarra jira jettee namni kun eessaan alaalu jira samirraan alaalu jira modachumarraan alaalu jira warran galleef meeqa kan isin shawwaddan arra walafaan garagaltanii nama meeqa arrabsaa jirtan mooraan shiraan guutamte abadan haynini duwwisaa jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin baga oromoo ummata hayyuu ummata goota kanarraa dhalannee jechuudha arra deengadda ummata oromoo gattiqqeessitanii akka waan ummanni oromoo waraana sodaatu akka waan ummanni oromoo garaaf bitamu sigale hiriiramma bilziqnaan isin yaamu jirtu kana mormi jijjiira hiriira kana mormi jijjiira chaansiin tun ganaan deebitu yeroo hunda laalu ummanni kun horii ta'uu gaafa hacaaluun dees yoo ammaa booda oromoon mana dachaate ganaa chaansiin akkanaan deebitu numa jedha yoo deengadda guyyaa nuti gannamee chaansiin akkanaa gan deebitu yoo namni 2-3 boskii walda'e chaansiin akkanaa ganaan deebitu sigale namni bar xiqqollee taatu ni qaanfata xiqqollee taatu yoo namarraan qaanfanne rabbirraa qaanfattaa bal sigale ummata soogiddaan xiqqaa guddaan ija dhiqatee deemu ummata dilasanii abbootii garaati bitamanii bahan kaadiree bitee sangaa harka kaayisiin jedha maaliif kaadireen bittee sangaa harka kaa'uun barbaachise yoo maallaqa dilasan kaadireen qabaatte dheengadda kunoo diploomaasii mursiifne addunyaan guutuun abiyyi duyda galtee jirti imbaasii durarra fuun karaa ameerikaa cufuun karaa awurooppaa cufuun ingiliz teenyee karaa irratti udaanuun kunoo arra diploomaasii keenya nu injifachiiftee jettanii iyyuun turre mootummaan eessaa fidee maallaqa dilasan ummata dilasaniin bitare sunii bishaan isin jala yaa'ee jechuudha ni qaanoytanii jechuudha ni qaanfattanii jechuudha ni salphattanii jechuudha so ammaas deebisi ummata oromoo mahii hula irratti waraana irra dhaabe mee yoo dhiira ta'ee Abiyyi Ahmad sigale mee yoo dhiira ta'ee Abiyyi Ahmad poolisii oromiyaa mooratti haadachaasu makalaakiyaa isaa mooratti haadachaasu ummanni du'a sodaata akkamii gabbaa ummanni oromoo arraa miti gaafa gartee bara dukkanaa sanuu du'an sodaan yoo wanni du'uuf kan jiraatu taate gabbahee du'uudhaaf qophiidha ummanni oromoo arra kun olaal Tigraay dhabamsiisuudha TPLF dhabamsiisuudhaaf juntaa dhabamsiisuudhaaf sigale juntaa dhabamsiisu ni dhumnaa jee dargaggoonni warri biiroo ofirraa gaxixxisutti hin jiru aboo waraanni sunuu gayaadha isin kara misooma ijoolleen waraanaa sunuu juntaa gartee gooliitti nayti isin please kara waraanaa kara misoomaa jedhanii kadhachuutti hin jirani yoo wanni du'aniif jiraatte ummanni oromoo du'arraan deebi'u asirra siigaluu qabdi jechuudha oromoon kan qabsaa'eef dhaaba tokko aangomsu takka guruupii takka aangomsu takka alaabaa takka gartee fuudhee fannisuu fi miti saba oromoo keessa eenyu kate saba biyya sanii keessa eenyu kate haqaan dalaynaan oromoon jala hiruu duraaf qophii ta'uu arra isin garsiisee jira jechuudha waraana hula irra dhaaban maqalee yaasan isinis gabbaatanii kijiba keessan gannayxanii miidiyaa qabdanii lallabdanii iyyitanii iyyisiiftanii mee nam tokko gasiibee nama magaalaa keessa deemu faa footoo kaaftanii qeerootti mudde hay maquma qeeroo kanaa nama laala akka alaabaa
teenyatan namni meeqa gootonni jala dhume tana nama jibbisiiftanitti maquma qeeroo jedhamu kanaa'u nama jibbisiisu jirtanii jechuudha. Sigale arra qeeroodha tageetaachoo asaffaa taphachiisu jirtu sun. Arra qeeroodha gartee naqabaa gannadiisaa sangoota ummanni Oromoo nuu kenne kana abadan hanga cabsinee geetaachoo asaffaa qabnee geetaachoo raddaa abbaa isaayee qabnee finnee aambotti hiinee bakka inni dargaggoota fixisanitti heera dhiyeessinutti nyaannu jechaa tajirtu santu qeeroo arra. Qeeroon arra qawwee baadhatteechi jirti jechuudha. Sigale durriyyee ganda keessa gartee tan maallaqa asitti ergitan ummanni ifiif qabee dhiyeessaa jira jechuudha. Sigale mee yaa ummata Oromoo waa understand godha. Yaa ummata kana jala yaa ummanni abbaa garaati ummanni ni kijibanii nam tokko harkaan qabanii hoggii jennu dheengadda mee waraana sammoora galcha mee abiyyi makalaakiyaadhaan ummata jeesoo haadhaabu mee waan isa buu garta yoo dachiin Oromiyaatu garagaluu baatte makalaakiyaa haa moora galchuu jettan makalaakiyaan firiin takka maqalee jirti akka jirtutti poolisii Oromiyaa dabalatee namni hundichi jira. Arra ijoollee gartee biyya bulchituu fi ijoolleen biyya bulchituu gabbaatee ummata dubbachaa jirtu ummanni Oromoo ifiif nagaya isaa eeggataa jira. Sigale hay ummata Oromoo bara osoo kan cunqursaan irra geessu taatee bar makalaakiyaan Ameerikaa guddaan kunuu mana dachaasuu hin danda'u bar. Kunoo rabbiin akkanuma salphisu jira warra salphina. Rabbiin akkanuma qaaneessu jira warra qaanii. Guyyuma guyyaan qaaniin isaanii gabbaati. Guyyuma guyyaan salphinni isaanii gabbaa. Dheengadda Ameerikaan nu deeggara ijaan arra herman koon gabbaheeti federaalizimii olaantummaa seeraa wanta kana dhabamsiisee TPLF waan juutana dhabamsiisee sigale federaalizimii dhugaa sana abbichuun gadhaabuu qabaa jeeti deeggarsa guutuu akka qabu sigale mirkaneessee fi jechuu herman koon namichi East Afrikaa san guutuu siyaasaa si qaratti deemtuu fi bahaagalasii beekuu jechuudha. Arra hayyoonni gurguddaan addunyaa sigale beekaan hundinuu qabaataan hundinuu biyya san utubee harkaa qabu jira jechuudha. Oromoon biittituun abadan ilma keenya harkatti hin diigamtu. Ilmi keenya bakkaan gaya. Oromoon yoom biyya diiga biyya ijaara malee jecha hacaaluu hundee isaa san mirkaneessinee garsiifna jee ummanni Oromoo hidhate tokkicha qabu mukarraa hiikee re'eetti goorannoo gabbaase saadhaltii deemaa raayyaan itti saa elmatu jee qaxaree akkanatti wajjin dhaabbachaa jira jechuudha. Ummanni Oromoo duraanis maaliif nama nu fixe nama nu buqqise keessattuu Harargeen faan namni Harargee ifiin jiru waan wayyaaneen nu goote Harargee duru akka Suudi Arabiyaatti namni itti badee dirra dhawaa tanaa fi awwadaay kana haramaayaa kanaa fi kana keessa Harar kana magaalaa Harar tana hunda keessa dalagatee namni fooqii ijaarrachuu ture. Eenyu namni bara wayyaanee kana buqqa'uun beekame biyyaa baqachuun beekame mana barumsaa qulqulluu dhoorkachuun beekame Harargeen. Miliyeena meeqa kan buqqaasan eenyu kan Soomalee jijjiga keessatti ijoollee haati kuuliin dalagadha jettee biraa kutte gubanii ijoollee sadi qushummee abbaa fi haatinis akkana qabatanii dhaabbatanii ilmaan Harargee san eenyuun nu godhe wayyaaneen nu godhe jechuudha. Arra nama Harargee himatu keessa ispeeshaali Itoophiyaan guutuun TPLF deeggaruun haraami keessattuu namni Harargee himatu. TPLF deeggaruu jechuun namni kwartar waan nurra dalage beeku nama keenya bizinesa keessaa baase daldala keessaa baase nu xiqqeessee namaa gannu godhee manguddoo teenya hancufarratti tuftee TPLF maqaa qabsoo kanaan maqaa ABO kanaan dhugatti namni nurra xiqqaate numa jira gocha TPLF madaa TPLF namni Harargeerra beeku numa jira. Arra namni Harargeerraa hin dhaladhe jiru Habiibaa TPLF jiru rabbi afaan isaa haa qabu jennaa jiru. Haqa gaafasiitii qabne haqa gaafasiitii jechuudha. Arra sanii ilmaan abbaa gadaa keessaa fi alaan xiqqaa guddaan sigale
muummicha ministeera irraa hanga abbaa gandatti Oromiyaan guutuun Itoophiyaan guutuun sabaa sablammii walii galtee addunyaa guutuu sigale addunyaa guutuu meelaan lolli nama barateen geggeeffamu laalme Abiy Ahmad itti aanaa isaa Dammaqaa Mokonnon Afrikaa guuturra ergee wanni oofuuf gowwaa fi gowwitti maal jetti waraana kadhachuu fi jetti no Ameerikaan bar guyyaa Afgaanistaan dha'uu deemtu guyyaa Iraaq dha'uu deemtu oduu himaa fi sekreetarii dhimma alaa hunda ergiteeti bar biyyoota Arabaati kana hunda hubachiisaa turte waan akkanaatiif dha'uu deemna waan akkanaa godhuu deemna waan akkanaa godhuu deemna waan akkanaati jetteeti kham faayidaan kaan diplomaasiin amansiisaa turte meelaa dhiira baratti Afrikaa tuffatee raanus warra iyyuu hunda raanus cufa deemee hubachiisee jechuudha jarri kun jara akkanaati jara shanyiin nama waliin naqu jara amantii balleessu jara gartee shanyummaadhaan ummanni ka wal balleessu godhuuti Afrikaan hundi addunyaan guutuun iyyitee bira dhaabbachuutti hin jirtu sigale lal nama akkanaati barkaarra biyya hoogganu jiru alhamdulillahi rabbil alamin kun nu keeysaa ta'uu jechuu dhiifteeti sigale abiyyi maarre abiyyi kana abiyyi nu bakka numbu sigale abiyyi gowwaa bakka numbu abiyyi girrisaa bakka numbu dhugaa keeti sigale abiyyi kan bakka bu'u nama waa beeku nama biyya qabu nama mala qabu nama marii qabu bakka bu'a sigale meelaa warruma isa deeggaru wallaalaan isalleen haasawuma inni haasawu laale hayyootaa fi doktara profeesaraa qabaataa fi qabaattuu isa jala deemtu laale mee takkaanuu asirratti nama as bahee girrisaa ta'u arrabsu gartanii mee malaalaa girrisaa waan itti jiru Saaliyaa Saamii arrabsan Ahmaddiin Jabal arrabsan Ali Sufiyaan arrabsan Sheekh Anwaar arrabsan namni gurguddaan Oromoon qabdu mee tokko harraa feni jira nuti takkaa hoggi fi eeggadhaa jennaan malee yaadumaan dura dhaabbanna malee takkaanuu asirratti ol bahee hayyoota arrabsu gartanii amma raayyaa abbaa maccaa isaan jala girrisaa jala deemu jiraame takkaanuu ustaada raayyaa abbaa maccaa kabajamoo juu malee raayyaa waan akkanaa goote raayyaati kararran jirtu nuujuu gartanii meelaal yeroo hunda annumaan dubbadha irra deebeetumaan dubbadha irraas namni sammuu waa qabuu fi namni kiishaa waa qabu badhaadhina deeggara arraarraan siin jee maaliif horma harramoo boorana beeksisanii goorannoo si gale intalti abbaa gaarii qabdu badhaadhinni kun maaliif akka buuna maaliif akkana qoma if dhawannee dubbanna bakka yaanu hunda intalti abbaa gaarii qabdu dabbaa ala keeysee raftii jan dabbaa isii kana kafeedhe dhufeetti hin bu'u jechuudha dabbaan talaabaluu jan xaaxaan dandeenyu cinqiin dandeenyu jan dabbaa ala keeysee dabbaa hangas qaalii san dabbaa hangas barbaachisaa san dabbaa ala keeysee raftii intalti abbaa gaarii qabdu dabbaa isii ala keeysee raftii jettu Oromoon hoggee mammaaytu soo abbaa gaarii qabna hoogganaa gaarii qabna hoogganaa beeka qabna hoogganaa hayyuu qabna hoogganaa mul'ata qabu qabna tanaaf akkanatti sigale tanaaf akkanatti namni hundinuu dabbaa ala kaayee rafelle namni itti bu'amu hin jiru jechuudha injifannoo teenya eenyutti kennine beekna بيتي ديجا مفدمتي بيتي كنا تودمتي واي بيتي مرة تودمتي والرجو هندا ما قالت تجرا قلي فينشان هندا واي 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 إيه والرجو هندا لكي تقلشنيتي أما دينجد بكتكت أفان كان جرسا قوتو دا أنشلو مجيت ما أنجي مخي خنا أفان كادا مال نانجان سيجلي إتشي تتانيتي نتين دوبتن غوتوتا إساني أن نفتنيا أنا وجن دوبتن إسان غوتوتا إيش تتاني وهي أديتيا هجاب هنك أنفتو بيتك إيش هو سنة كميتك ستو مناميجي أبي يبانني إن قدم مو تقون دندو إيش غرغلي فينشانون دندو إي ميت خراي هاتوكو ورمو تخراي غرتني وانك أوي قبدو في بلسومته وانك أوي قبدو في إفموسفته
وان قوي قبضو في خبتشيفته ميلالا تخراي نمشي قبل زيون مراتان سنودي قبل تخراي بيا أول شيء سنيجونا مينام تقولوا فاس تخراي قباش مبرون مبرر تجي يو تريجو سيجله ها يو تريجو إسان أمد إنجد تي أفهم كاتشون الأوركانيك يامان وخاو ترون ها إيش تاني تمنا إيش تاني أندو يدت تقليتي نسي أفهم كاتش نيندا قرآن نيندا قابه ويا أديتيا بسم الله نمشي مراتا دازا بيجو كيس أنا كم تكسي شافك أدرون هاي جرّكوا ويواتامي دربزيون قبرزيون اللي جتشون بيغنيو دربزيون كوي واتم قرر وي قرانا مانيا هتأيد نمشي دين قد أمريكانو تكون دنديسو أمريكانو تكون دنديسو جانينو فارسو تريا بلينج أمريكان قدون تنو وياني تكون دنديسو جري بدك أواجني خنو فارسن سني وي مالي في بيجو كيسنا كتوم مار هاي دندهيتو إيجاتومي بيجو كيسن تنو قبرون فجاتورت تا أمتا خينيا سالبساتورت تا أمتا خينيا تكيساتورت تا أمتا خينيا قباتورت تا أمتا خينيا هيو خينيا بيجرى بكساتورت أبو بر ويانين تن دابتتي أمتا خينيا بر أمتا خي قوتوتا أن حرر جوانين دلدي قددي فين حرر جرادو بتشاو لخيستو أمتا حرر جي خنا لفي دويدة إثيوبيا جيتشون نندي خنا هون دبر دويدة أبسيتي نما خيستي بران شوفا فولرت تفوتر تبر ويانه فولرت تان شوفا نما خينيا تفوتر تبر تكيسو تبر سيجله الرسالة خبجوا أمتا خناف قباتني أمة مؤرمو خناو سيجله الرحى أتيني تأجيسني ريفة قبا خانسني في سلا خبجا قباتني الرجل اللي ميلي تجابه كيرو ميلي تجابه سني فوزو خبجا قباتني كيرو دبس الديتم قوية توقتي ويانين الرجالة أول تفوزو خبجا قباتني يودي قرتني اللي أفان قباتني أولباتني فيفا تيبي اللي فينجتن الرأسو دبسا قيوتي في كبجا قباتن الرأسو ملي سبا قداتي في كبجا قباتن الرأسو جاربا قدا واقو قوتوتي في كبجا قباتن الرأسو ندي قمدا جراد أبمي في كبجا قباتن الربا قلا دوانو جراد أبمي في زو كبجا قباتن دبسا قيو خان جرا إلماني سرابية أولاتي وقام سني في دن أسو إساف كبجا قباتن الرا ريفة أسفاون جماداتي فوزو خبجا قباتن الرا بقلا غربابا ورتاي دندها برافودني ويلچر را إسا ويلچري دان چچبسني ويلچري غبا خاني ويلچري سغرد ديمو إيتيچ إيتني نكسم متا دفچ آسا أسو ريفة إساتي فكبجا قباتني أفاني رستمالي فيفاتي اللي في اللين جتا يو ديگرتني اللي يا أورومو في الرابليس يرغن أكو ممد أقود الدتي في الرابليس مور بغربين غرو إنيوكا أورومو قبساي أسباسي جيجو بغربين حق آبية أحمد قباسي جيجو إنقد أمة أورومو دياسبورا جرو خانا كجبانيتي ورانوه له لردابتا أورومون قبهون دنديسو تكا قبرو ما نكنا أمة بيجد دفتين بين يعني أمة برجاجي سوتروني جيجو الرا هريرة يامني ورانو سنتو كنجرو أورومون بي مغان جتين هريرة تيبي اللي فيفين أوانو وامي چباندا تيبي اللي فيفين أوانو وجتين أورومون أركسيف دي جيجو حق أي نيوبي حق أبي أحمد علي بي جيجو سيقال حق أبي أحمد علي بي جيجو دين قد أبي أمة مسكينة أورومو حق أوي أركان قبني خانا في تأمله صداد آتي بلف دين قد نو في توتري خانا مهيرت هادي سيو ديرته إيه